Ashamaa harka fuunee kabajamtootaa fi daawwattoota Frishoo 24 akkam jirtu nagaa keessanii fayyaadhaa jirtu jajjabaatu isin jechaa sagantaan waliin bohaartii afaan Oromoo jechuudha akkuma tokkotti jira har'as immoo nama tokko isiniif qabadhee dhufee jira nama sanatti isin dabarsuun dura akkuma beekamu namootni chaanaalii kanaaf haaraa taatan chaanaalii kana subscribe gochuun faana ta'aa hordofaa viidiyoo keenya kana hamma dhumaanuuf daawwadhaa isin jenna namoonni duraan jirtan like gochuudhaan jajjabeessaa isin jira har'a nam tokko isin qabadhee dhufee jira. Ashamaa harka fuunee kabajamtootaa fi daawwattoonni Frishoo 24 bakka jirtan nagaan sinaa dhaqqabu jecha egaa Frishoon gaaffilee adda addaa naaf kaa'ee jira. Anis gaaffii sanarratti hundaa'ee deebii laachuu fedhan kanatti argamee jira. Isinis aga xumura qophii kanatti akka nama jirtu sana kabajaan isin affeerraa turtii gaarii. Gaaffii tokkoffaan Jamilaan eenyu eessatti dhalattee guddattee amma eessa jiraattu jedha. Ani Jamila Hassan jedhama kan inni dhaladhee guddate Shawaa Kibbataa godina Walisoo aanaa Booroo Gandalee mana Abduu bakka jedhamuttidha. Amma kan inni jiraatu Dubai United Arab Emirates keessa. Gaaffii lammaffaan abjuudha waan sooshaal miidiyaa kana irra deemaa oolu argitee akka guyyaatti bohaaraa bultee ni beektaa jedha. Waan na bohaarsallee argeen beeku waan na bohaarsee guyyaatti bohaaree akkanitti bohaaraa buleellee argeen beeku. Garuu wanta guyyaa guutuu na gaddisiisaa oolee halkan illee manaa keessa bu'ee jira garuu wanti na bohaarse. Gaaffii sadaffaan abbaa manaa kee fi obboleettii kee irra tokko filadhu osoo jedhamte eenyu filattaa jedha. Obboleettii kiyyaan filadhaa. Sadarkaa jaalalaa filachuu anaaf bakka garaagaraa qabaachuu ni malu. Bakka mataa isaanii bakka filannee qabaachuu ni malu. Garuu akka filadhu obboleettii kiyyaan filadha. Gaaffii arfaffaan isaati abbaa manaa qabdu kana utuu tokko sirraa qabame yoo si dhabe akka wajjeessu sitti himee akkam bootaa lubbuu namaati jedha. Dhimma jaalalaa kanarratti isaa namni ofin ajjeessaa ofin hidhamnaa naan jedhaan naaf hin galu naaf hin liqinfamu. Itti aansee immoo sona jaallataara ta'ee suma dhugaa sona jaallata ta'eera ta'ee sanaan jiru horadhee jiru sana maatii qabu sana abbaa manaa qabu sun jaalladha jedhee natti himu. Kanaaf jaalala jechuun isa jaallattee wajjin jiraachuu qofa miti nama jaallatu sana wajjin dirqamni jiraata jechuudha. Kanaaf inni sana jaallateera ta'e akkana jaallatee iyyuu natti himu. Kanaaf yoo kana hunda cabsee dhufee sin jaalladha naan jedha ofin ajjeesa hojjedha ofaa ajjeesu malee anti bukoonni. Gaaffii shanaffaa takkaa fiilmiin yookaan diraamaan si booddisee ni beekaa na booddisee beeka sirriitti na booddisa. Soon filmicha ilaaluu soon taaneyyuu ergan filmicha ilaalee xumurayyuu waa'een filmii sanaa sammuu keessanaan baay'ee na deebisa deebine na booddisee beeku. Gaaffii ja'affaa takkaa waan namni biraa godhetti qaanfattee yookaan yeellaatee ni beektaa jedhu. Yeella'ee nan beeka. Fakkeenyaaf amma wanta nama tokko bakka hin yaannetti bakka hin argamu jettee argine sanatti yeroo argitu ni yeellaata bakka isaanii qaanfatta. Kanaaf ani kan godhee beeka waan inni raawwatu. Gaaffii torbaffaa nama jaallatanitti heerumuu moo nama jaallatutti heerumuutu filattaa jedha. Ani akka kiyyaatti garuu jaalala osoo wal qixa ta'ee naaf wayyaa. Anis jaalladhee innis na jaallatee jaalala yoo wal qixa ta'e irra bareeda. Garuu akkuma jechoota nama gurguddaatti immoo dubarri kan ishee jaallatetti osoo heerumte gaariidha jedhama waan ta'eef. Anis kan na jaallattu sun heerume gaarii. Kan na jaallattu sun heerume filadha jechuudha. Gaaffii saddettaffaa sooshaal miidiyaa kana irra namni ati hedduu jibbitu dhiira keessa tokko dubba keessaa tokko himi. Namni kana jedhee namni kana nan jibba jedhee yaadee jiru. Nama tokko wanti inni sooshaal miidiyaa kana gubbaatti galakkisuu yoo natti toluu baate yookaan immoo yoo naam jechuun dhiisa hordofuu dhiisa malee. Yookaan immoo numalli irraa fagaadha malee namni ani kana nan jibba jedhamu. Kanaaf ana nan jibba. Gaaffii saglaffaa mudannoo yeroo biyyaa baatu kan ati irraanfanne jiraa jedha. Ani mudannoo na mudatee hin jiru dhugaa dubbatti mudannoo kana jedhee na mudatee hin jiru. Yeroo baay'ee egaa yeroo biyyaa baanu yeroo jalqabaatti kan mudatu mudannoo afaaniiti mudannoo afaan wallaaluuti. Ani immoo mudannoon afaanichaa na mudanne maaliif ijoollee keenya bira hojjedhaa ture waan ta'eef ijoollee afaan oromoo afaan amaaraa ijoollee baay'ee beekan wajjinaan hojjechaa ture waan ta'eef kanaaf afaanicha waan na rakkisne kanaaf mudannoon kana na mudate jedhee
kurnaffaa Dr. Abiyyi waliin viillaa keessa jiraachuu si wayyamoo maarra waliin mana dukkana keessatti dhukkubsataa beelaa jiraachuu si wayyaadha. Kuni gaaffii tokko qabu jarmaara wajjin jiraachuu naa wayya isaan filadha. Kanaaf jarmaara wajjin umrii koo guutuu isaa wajjin jiraachuu naa wayya. Gaaffii 11ffaa ati maatii keetiif nama meeqaffaadha? Wanti isin gammachiifne yeroo hundumaa inni jedhu. Ani maatii kootiif nama sadaffaadha. Wanti nan gammachiisne biyyi lafaa kun bu'aa bayii adda addaatiin kan guutamedha. Wanti isin gammachiisne baay'een jiraachuu ni mala. Ani garuu hunda isaa alhamdulillah jedhee kana fudhadha malee wanti kana nan gammachiisne wanti kan wanti nan gammachiisne galata rabbii hunda isaa yoo. Gaaffii 12ffaa yeroo ammaa kana maal godhaa jirtaa jedha. Yeroo ammaa kana gaaffii yeroo ammaa kana maal godhaa jirta kan deebii laachaa jira. Akkasumas gaaffiilee firishoowwan naaf dhiyeessituun deebii kennaa jira. Egaa kanaaf dhiyaate gaaffii 12 anis akka gaaffichaatti deebii madaalawaa kennuuf yaadeen jira. Gaaffichas maratti xumura isinis hanga xumura qophii kanaatti waan wajjin turtaniif ulfaadhaa galatoomaa kabajamaa isiniin jedha. Egaa maratti dhaamsinanii qabu YouTube chaanaalii Firishoo hundi keessan share like subscribe gochuudhaan cinaa dhaabbadha. Akkasumas yaada keessan wanta guutamuu qabu fi wanti sirraa qabu yoo jiraate itti himaa dhaamsa kiyya ammas irra deebiidhaan hanga xumura qophii kanaatti waan wajjin turtaniif. Egaan namoonni chaanaalii kanaaf haaraa taatan akkuma beekamu subscribe gochuun nu hordofaa isiniin jenna. Waliin bohaartiin afaan Oromoo yeroo hundumaa jechuudha. Guddaa xiqqaa manguddoo jaarsa osoo hin jenne jechuudha. Beektota walitti funaanee jechuudha. Asirratti sooshaal miidiyaa kanarratti namoota beekaman guutuu isaanii asirratti isiniif qabatee dhiyaata. Chaanaalii kana wanti adda godhu firiidha. Eenyinuu irratti hirmaatee yaada isaa yookaan immoo artii afaan Oromoo kana guddisuu irratti hojjechuu ni danda'a. Chaanaaliin kun chaanaalii ilmaan Oromooti. Chaanaalii koo qofaa miti. Chaanaalii ilmaan Oromooti. Anat gaaffii keessaan jechuudha karaa misenjeraatiin gaaffii namaaf ergee akkasiin jechuudha. Gaaffii sana irratti immoo ijoolleen deebii qaban jechuudha. Gosa bohaartiitiin, gosa barnootaatiin akkasumas immoo wantoota qorumsa qaban gaaffiilee qormaata ta'an jechuudha. Namatti deebisanii namni kun yaada sanaaf yookaan immoo gaaffii sanaaf maal deebisa isa jedhu kan namaatiin wal bira qabnee ilaaluudhaaf chaanaala banamedha. Chaanaala kanarratti kan fayyadamu ilmaan Oromooti. Faayidaan isaas immoo artii afaan Oromoo guddisuudhaan. Kana jechuun maanni chaanaaliin gurguddaan chaanaaliin biyyoota biraa jechuudha. Wantoota kanarratti wal barsiisuu akkasitti wal qoruu akkasitti immoo gaaffii gaafatanii wal bohaarsu jechuudha. Kana jechuun nuti gaaffiilee kanaa qabne yeroo hundumaa jechuudha. Qaama siyaasaa duukaa deemnee jechuudha. Gaaffiilee siyaasaa wanta ta'e keessa gallee waan hin beekne keessa gallee wanta ta'e waliin haawuluurraa wantoota bohaartii kana qaban wantoota barnoota qaban akkanarrattis yoo hirmaanne gaariidha jechuudha. Wanti siyaasaas badaa ta'ee fi miti kanan jedhaa jiru garuu yeroo hundumaa yoo gara sanatti sammuu kana xaxnee wal faana deemuun hin ta'u jechuudha. Gaaffiilee siyaasaa yookaan immoo hojii siyaasaa adda addaa qaamolee siyaasaatiif dhiifnee jechuudha. Qaamolee siyaasaa sana immoo karaa dandeenyuun deeggaruudha malee asirratti siyaasa beeka jedhanii bahanii jechuudha. Asirratti siyaasa laaquunis hin ta'u. Kanaaf Firishoo 24 gaaffiilee bohaartii akkanaa isiniif dhiyeessee artii afaan Oromoo guddisuu irratti hojjetaa jira. Hundi keessanuu akka wajjin taatan subscribe gochuun nu hordofaa jenna. Galatoomaa ulfaadhaa ani Firishoodha.